Suudii jirti. Isii quufe moo situ quufere? Bu'eessitti maan jira bara isii quufee siin jedhee bara bakka haaluma keessatti waliif galuu dadhabne si galee. Hin barbaadu siin jettee Yaa ilaalaa jirti la. rakkoo ngabu. Okay, waan darbee nun galchu maaliif si qorataa? Beta maasii galchiidhaa fuulduraa yoo jette namni hiikee fuudhee hin qoratama. Maaliif qoratama? Yoo rakkoo irraan geessee jiraatte boris rakkoo dubartii koo irraan geesse gatii ta'eef mana kana dubartii qashtii waan ruumaanii jirti. Ruumaanii sana fudhachuudha sagal kuftee qabu qabda. Ijoolleen na jala jiran guutuun jala shamarran warra guruppii keessatti sukkuumamee amatamee qabdu. Waa'ee dhiiraa jechuudha. Marzii nyaachifamee jirudha. Marzii nyaachisee jira bakka. Shamarran na jala jiran waa'ee dhiiraa marzii nyaatanii jiru. Summii qabu jechuudha keessa. Akka qalbiitti dhiira lama nan. Garuu ni babbareedan. Geessee bareeduma fuuta. Garuu akka qalbiitti si amanuu ni jiru. Kana beekaatti gadi. Eshi. Atamma gaa dubartii akkamii barbaadda buuchuu? Dubartii na kabajju kan diinii qabdu kan yaada gaarii qabdu jechuudha. Si galee bor ilmoo kootiif illee kan naaf ilmoo gaarii naa dadeessuun barbaada. Si galee. Nama yaadachuudha ammoo dhiifama naa godhi kana gochuu gaaffii sirrii si gaafataa jira waraabamaa bor wal taajjabne. Ati ishii dubartii gaarii kan diinii qabdu kan ilmoo gaarii si kennitu. Yani isin gaaromuu qabdi jechuudha. Atoo kanaa qophaadha. Waan amma jette kanaa qophaadha. Abbaa gaarii ta'uudha. Yaa qophaadha eegaa. Waan hin qophoon maaliif hin jedha. Laa abbaa gaarii ta'u jechuun koo fuuteeruma orgalchiteeruma wajjin ciiftanii dhalchuudha moo ati karoora qabda nama gaarii taatee waan darberraa barattee abbaa gaarii taatee kalas jireenyi koo duraanii diigameera. Ala nammoo diigamuu hin qabu. Rakkoo isii qofatti quba qabu tun taanee ofittis quba qabdee anarraa isirraa seexanarraa ta'uun mala dambaaneerra ala dammoo kaajoo kooti kan xumuraa kooti kan jalqabaa kooti jettee yaani of amansiiftee jechuudha. Yaa maaliif beektaa namni waa hedduu barata si galee jireenya darbeerraa waa hedduu baradheen jira si galee kanaafuu wanti hin jedhamoo ofii koosisee kaayyoon qaba si galee. Ayyee haati manaa keetii qofatu hin ta'in atis akka balleessiteen beektaa diigamuu jireenya duraanii irratti. Yaa nam diigamuu jireenya duraanii irratti nama tokko qofaa miti kan diigu. Nama lama diiga. Achi keessaa badii kee barteetta? Badii eeka namni hin dogongoraa dhiifama walii godha walirra darbaa namni kan walitti bu'aa sii galee jireenya keessatti karaatti wal deebisuudhaaf baay'ee yaaleen ture sii galee waan jiru keessatti jechuudha. Sa'aatii sana diiguun dura badaa waa hedduu yaaleera sii galee karaatti deebisuudhaaf yaaleen ture hin dandeenye. Ayyee jireenya kee isa darbeerraa waa danuu baratteetta jedhee yaada. Amma immoo baga gammadde nama dubartii 128 fooloo si godhee fooloo deebisiitii sarchi godhachuun wal dubbisaa. Yaa rakkoon qabu. Dubartii gaarii ka jireenya keetii taatu ka jireenya kee bareechitu kanatillee harka gaariidhaan nuu qabdu rabbi siifa kennu baay'ee nama 152 dubartoota caalaan kan fooloo si godhu. Ni fooloo si godhe. Ciao. Senggalate pada laman nyam. Ulfaatu galatoon. Naa guddisaa dhiirota dhiirota galchinaa kana booddee. Arraa kana naa kennu. Seexanni koo dhiiraa wal arguu kana barbaadaa jiru wal lolla waan ta'eefi. Arabi. Anggal galabe adabamuu siin jedha Arabi bikka kan kee. Habiibi. Ati eessa jirta? Dubai. Hojii jirta amma? Haadha manaa qabdaa? Abboon qaba. Daa'ima gana hin geenne godhi. Amma dalaganna. Mulii kee meeqa? Falmata maal godha hartaatiin buutu? Nama dhibbaaf saffattaa keessa deettoo fooloo si godhe dirqama namni kumni tokko fooloo si godhe walitti qabnee naan kottu namni dhibbaaf shantamii fooloo si godhe naan namni dhibbaaf sagaltamii namni dhibbi lama fooloo si godhe dubartiin maal eegaa harta? Fooloo si godhan nigdii keessa nauta kottu jinni si taraggeeffatu neetworkiin na hundi fooloo si godhe naan sanaachuufi. Fue
ويا مبين hojiin akkam والله بريد ما شاء الله hagam erga biyya imaaraat dhufte جي لم asuma keessa hojjetaa jirta ايه maa ijoolleen shamarran jala jirti akka gaarii jiraataa jirti هذا دلقا ijaazaa buusuu wayyuu ijaazaa buufte teessoo maal abbaasaa maaltu kushiinaa namaa keessa si beesse innoo nama saalfachiisaa kushiinaa namaa keessa deemuun إن بربر وفي جراتيتي ولا شوي دلقتي bakki جراتي kushiinaa kee fardattee surree bitattee tishartii bitattee dubartii tokko yoo jala lama sadii yoo jala jette tokko inuma iqaamaa sii baaftiin ما نقول أما بيأتي أما ما نقول تجمع في تو أنا ما أقول جمع أكثر في تلو rabbi si haa guddisu rabbi si haa guddisu kabajamaa ko inumaayyuu footoo kee fudheetanii akkatti paarti 1 paarti 2 paarti 3 jedhee viidiyoo waraabaa jabaadhu obboleessa kiyya qaalii wallaahi baay'ee bareeddaati tokkoffaa maaltu si bareechi beektaa hojii keetti tun saalfatin eeyyeen akka baalagoonni sin balleessine baalagoonni harka dubartiitiin jiraatanii baran hattoonni akka sin balleessine waan nuti hojjette keessa bara kaasiif akaa'u dubartiin ofiisi fuutisiin dubartiin ofiisi taajomtii jabaadhu annan gammada yeroo namni akkasitti dhufu maal ayituun dur ilmoo durbaa qabaadhe giddiinan itti dhaan giddiinan fuus nama kana nama akkanaatu jireenyaa ta'a faaxonnoo ofii isaatiiyyuu kushiinaa namaa keessa gangalataa jetta ofii keetiyyuu lombo caamtitti argii lafarraa fixee faaxota kana obboleessa koo jabaadhu dalagadhu hundi keessa namni 300 foloo godha إن شاء الله foloo godhaanii hooma tokko kana godhi sana godhi siin hin jedhu jabaadhu kottuu gastiin kun halaala sii fi foloo sii deebisee jira kottuutii taayi yeroo inda hin buusinaa ammayyuu hojii isaa hojjetu taayaa bashannana hin buusinaan jalaa taa'u dhiira kana an dhiira kanaan barbaada namni tokko hin buusinaa aduramaan jedhamtu nata gatta silaa giddiyaan dhuftee kottu nata hedis deem kottu buusaa abduramaan kana tunnaa arrabsin dhiira natti hin galchina buusaa kana eenyuun kun nama maanfatu kun abbaas yaa abda Biyyattii Rubeeniyyuu biyyumatti Rumeeddiisee anaas keessatti hin fedhu. ta'uu didee ni biyya keessaan gurraachaa dhiirri Laa. dhiirri biyya keessaa cululuqaadhaan ni biyya Eessinuu Maarsa qabdu. haalaaf amala qabaate. Eessinuu yoo haalaaf amala qabaate malee maallaa godha bareenni isaa. Ay. Jaarsa qabda amma Hin qabu. jaalallee qabda Hin qabu. karoorri kee gara fuulduraa maa inni jaarsa akkamii barbaadda jaarsa akkamitti heerumuu barbaadda viidiyoon kun akka waraabamu eeyyamteetta Aadii mafi mushkilaa waraabama. jaarsa akkamii Nama jaarsa nama amala qabu nama kabajamaa nama Sihaamimmaa uffataa. booniyye please viidiyoo naa baa Sihaamiif booniyyeen viidiyoo naa baa booniyye atis yoo waa janajjantee jiraattee si rakkisa ta'e viidiyoon nu ba'e shamarran qofa naa galchaa dhiirri sheexanni kooti sheexanni dhiiraa hadhaa akka tokko wal nyaadhaa naan jedhaa jira kanaaf wal nyaachuun barbaadu shamarran qofa naa galchaa yoo shamarran ol galtee fireendii koo jala jira abbaan manaa koo jala jira naa galchaa itti hin galchina kanaan achirratti hin galchina yeroo dhufan fuularratti guuraaru warra dhufan keessattuu ijji keessa maal abbaa kee leendiin ta'u naala bushak lak ana giddii si fidamu achiin muka sitti bari jennaan dhuftee asitti nan nyaatin shamarran qofatti galchaa shamarran afaarfattu shamarran naa galchaa abaluu ajjala jiraa jettu minnoo maaliif hin diimamaan ishii haadha koo Nama amala qabu nama ulfaataa jechuun yaani nama dalagatu ani nan dalagadha nama dalagatu ayyoo gaafu nama wajjin guddatan. eessa jirtaa hojiin kee maa illatama Hojiin kee maanni? Maa hojiin Hojiin hojjetaa kan mana madaamin jira. Ana moo hojiirra hin jira. mana madaamee hojjetta durumaa kaaftee mana madaamee hojjetta Laala duraani waggaa sadii mana madaamii dhaabee amma waggaa 2 manuma madaamii kana hin jira. waggaa 5 jechuudha
Amma waggaa 5 guuteera. Waa tokkoon sitti himaa obboleettii koo bareedduu koo giiftii koo ati dubartii ta'e malee an sharxiin ani isin jaalladhuun dubartuma ta'uudha bakka. Dubartuma taanaan gurraachoftee diimattee bareeddee minaamin wanta kanaan jiru. Anaa shamarran biyya lafaarra jirtu guutuunsi Naajeeriyaanis Suudaaniinis inni dabba qabus inni hin qabnes inni dheeraan gabaabaan qalloon adiin diimaan anaa wal qixa. Fuula keerraa wanta dubbisu akka obboleettii tokkotti akka nama jaalalaan kaffaame wayiiti. Mudannoo yoo qabaatte nutti xaaxessi. Mudannoo hin qabu wallahi. Nama jaalachuus illee nama haalaaf amala qabu taanaan okay. Nama haalaaf amala qabu nama dalagatu yoo ta'e okay. Nama hin dalaganne immoo ni hayyuu hin barbaadu ammallee. Ma mana jaasaa ciisee yoo mana eegee jennaan atoo jettee biddee maal rakkoo qaba maa? Ma haati koo biyya jirti ma haadha koo nyaachisu. Maaliif hin biyyaa Jechuun dhiirri bareedaa ta'an farra zannaan surreen isaa jilbarraa citaa yoo ta'e araadaa jechuudha. Araadaa wallahi rakkataadhaaf hin karaarraa fuudhee kennaaf. Rakkataa karaarra taa'uudhaaf. Jechuun hojjechuu qabaa namni si fuudha. Wal qixxeedha. Innis